fakkeenyaaf sabni Tigraay barataa isaa konkolaataadhaan fudhate jedhama. Kan keenya garuu reeffi isaaniillee kallattii ittiin galu dhabee rakkoon ture hin beekama. Kanaaf kana wajjin wal qabatee isaan du'aniiru isaan jiran gaafa achi keessaa ari'aman kallattii ittiin galanii maatii isaanii bira qaqqaban dhabamee yeroo isaan karaa irratti kufanii mimmaan isaanii dhangalaasaa jiran miidiyaadhaan argaa turre. Isinis argaa jirtu ta'a. Maaltu kana nakaas isaanis abbaa barataati iddoo danuuttan barsiisaa tureen alaan qaba jechaadha. Kanaaf kanarratti miidiyaanis ta'ee yaada addaas ta'ee furmaata wanti kenname yoo jiraate yookiis immoo maaltu furmaata kennuu dhoowwee isaan du'anillee du'aniiru du'aan lammata deebi'een galu qaamni rakkoo kana raawwate hangammaatti ordoffiin jiru maa inni isaan immoo karaarra jiran fakkeenya barataan gara lixaa jiran kun achi galuuf rakkina jira. As iddoo kana iddoo teenyu dhabne jedhanii yaada isaanii yeroo kennan imimmaan isaanii wajjiniin namni danuun arguu danda'a. Kanaaf maaf yaadamuu fi didee dhaloota boru biyya kana bakka dhaloota keenya jechaadha. Maaltu yaadamee amma maalirra jiru yoo jiraate wanti jiru toofsitti kenname waan jedhuun barbaada. Inni kan biraa akkuma kana nageenya har'a jiru namoonni danuun kaasaniiru amma yoomiitti Oromiyaan bu'aa kanaftu maal bara darbe yoo namoota biraatu nu hooggana fakkeenyaa Sumaalee irraa guyyaa buqqaan akkasuma Harargee irraa yeroo buqqaan yeroo manni dhumu yeroo manni gubatu nama biraan nu hoogganu maa gochuu dadhabnee jenneeti. Har'aoo yeroo mataa keenya bulchinu yeroo bira darbinee addunyaadhaallee itti furmaata taanetti maa inni boo'ichi kun amma oomiitti hojjetaan mootummaa waajjira dhaqee galuu dhiisee buleettiin keenya amma yeroo kaaftutti akkasuma immoo yeroo waan addaatiin arginu dhageenyutti dhiyaa fi baaq irra kan jiru maaliif hin tasgabboofne qaamni kana tasgabbeessu akkamitti dadhabe. Kanaafoo amma maaltu yaadamee jira? Akkuma kanatti bo'aafaa maaf hin to'atamne? Inni kan biraa kan mafaana wal qabatee nuyi Oromoodhaa akkuma jedhamu biyya kana keessatti saba bal'aa saba guddaadha. Haa ta'uuti guddina keenya kana wajjiniin wal qabatee ammas walii keenya wal cabsu walii keenya wal qinneessu kallattii itti walitti finnu toon ta'in ittiin wal cabsinu ittiin waan ta'e humnu waan akkanaatu jiraachaa jira. Amma wanti jiru waan namatti tolu miti. Waan saba kana ijaara jedhamee eegamu miti. Kanaaf akka Oromiyaatti akka Oromootti kaleessa wanti ka'ee wanti jiru jira. Yoo dhugaadhuma kan haasofnu ta'ee har'a konkolaataa irratti yoo ilaalle akkasuma fiifeersi adda addaa irratti yoo ilaalle warra garas dhaabatanii waa'ee walii haasa'an iddoo tokkotti ka'ee konkolaataa adda addaa irratti maxxanfamee jira tokkummaa kan ibsu. Har'a hoo maaltu addaan nama baase? Yaadni kana booda hin deemama jedhamee eegamu akkamitti ilaalamaa jira? Kanaaf kaleessa tokkummaadha sabni kun gara tokkotti haa dhufu jedhamee gaaddisa tokko jalatti walitti qabamee ture. Har'a hoo maaltu gaaddisa sana jalaa baase? Jalaa ba'uun kunoo boru maal fida? Kanaaf otoo addunyaadhaa fakkeenya taanu mana keenya akkamitti qulqulleessuu dadhabne? Akkamitti walii galtee dadhabne? Maa inni rakkoon gidduu kana jiru? Beekaa qabna sirni ittiin bulmaata keenyaa yookaan sirni hojimmaanni kaleessa abboota keenya irraa dhaalle fakkeenya addunyaadhaa ta'a jedhameeti kan eegamaa ture. Kan eegamus kanuma kan beekamuunis kanuma sirni gadaa jechaadha. Waan tokko toon hin dubbatiin kan hin bira hin darbine gaafa mana kana keessa dhufnu bulchaan keenya gaafa san obbo Muktaarii
waan tokkoon dubbadheen qonnaan bulaadha. Maalan dubbadhee otoo nama oolchuu dandeenyu akka kamitti nuti dhalaata walitti taanee obboleessi walajjeessaa jedheen gaafii gaafadhe. Akkamitti kanaa softanaan jedhan namni wajjin hin teenyu jira yeroo san. Kanaaf har'as wanti sunoo nu biraan hafne amma wanti qophaa'aa jiru kun maa inni? Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi beektonni ayyoon Oromoo akkuma kana immoo abbootiin gadaa maal hojjechaa jiru waan kana irratti? Maal akkamitti namni akka qarreetti bahee wal ilaalu taasisaa jiru? Kun yaanni maaltu jira waan jedhamudha. Isa kana bira akka waliigalaatti darbee gara naannoon keessaa dhufeetti waa'ee bu'uura misoomaa waan tokko waan xiqqaa kaasuudhaaf yoodhan jedhu kan inni dhufe Shawaa Dhiyaati. Aanaan koo Ammayyaa fi Dirree Xuquriin bakka bu'ee dhufe. Kanaaf waa'ee misoomaa amma jedhamee haasa'amu dhugaasa walitti haasofna yoo ta'e eegan gaafan bara 2007 dhumarratti iddoo kana dhufneeti bishaan yookaan burqaa iddoo tokko aanaa kana keessatti gabbifame uummanni dhugee yoo jedhan boru waan bira geessanii hubattan jechaadha. Akkuma godina keenyaa Shawaa Dhiyaatti beeku ani waa'een misooma jedhamu waa'een hojii misoomaati jedhamu wanti ta'e wanti Shawaa Kibba Dhiyaa wanti jedhamu wanti tokkittiin hin jiru.